Akka mul'atan akkam jirtu barattootaa fi dhaggeeffattoota chaanalii keenya akkam jirtu jirra galata rabbii. Har'a kan ilaallu qubeewwan afaan Oromoo kan jedhu ilaallaa jechuudha. Qubeewwan afaan Oromoo. Qubeewwan afaan Oromoo qubee guddaadhaanis qubee xiqqaadhaanis ni argamu jechuudha. Har'a garuu kan ilaallu qubee gurguddaa ilaallaa jechuudha. Qubeewwan afaan Oromoo walumaa galatti meeqa? Qubee 26 jechuudha. Lakkoofsi isaanii 26dha jechuudha. Isaan tokko tokko isaanii wajjin lakkoofna nu wajjin tura. Jalqaba irratti kan arginu A jedhamti qubeen tuni A, B, C, D, E, F, itti aanee faarraan itti aanee G, H, I, irraan itti aanee immoo as biratti kan arginu J, K, L, M, N, O, P, Q, R. As biratti kan arginu Raadha jechuudha. Itti aanee S, T, U, V, W, X, Y, Z jenna jechuudha. Kanaafuu qubeen kunniin qubee afaan Oromooti jechuudha. Qubee gurguddaa kan jedhamanidha jechuudha. Qubee xixiqqaallee kutaa lammaffaa irratti hin argina jechuudha. Kanaafuu qubeewwan afaan Oromoo qubee xixiqqaadhaan illee ta'ee qubee gurguddaadhaan illee ta'ee walumaa galatti qubeen afaan Oromoo 26dha jechuudha. 26dha. Isaan sanniin 26 kanniin immoo bakka sadiitti qoonnee ilaallaa jechuudha. Isaanis eenyufaadha? Qubee dubbachiistuu, dubbifamaa fi qubee kan itti aanu immoo kan biraa 20 qubee dachaa kan jennu jechuudha. Qubeen dachaa kun yoo itti dabalamu 33 ta'a jechuudha qubeen afaan Oromoo. Kanaafuu qubeewwan kanniin kan itti aanu kutaa lammaffaa irratti hin argina. Waan nu dhaggeeffataniif galatooma. Ijoolleen barumsa onlaayiniidhaan barachuu barbaadan silkii as jalatti argamu kanaan nu bilbiluudhaan nu argachuu nu dandeessu. Barachuu gaaffiillee yoo qabaattan nu gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Karaa Imoo, Teelegiraamii, Waatsaappii fi Instaagiraamii illee akkasumas Tiiktookiidhaan illee hin barsiisna waan ta'eef ijoolleen barachuu barbaadan silkii as jalatti argamu kanaan nu bilbiluudhaan nu gaafachuu nu dandeessu, barachuu ni dandeessu jechuudha. Waan nu dhaggeeffataniif galatooma.